Diskashiniin keenya hundeeffama waldaa mul'oongeelii magaalaa Naqqamtee keessatti wangeellee gara lixa Itoophiyaa kan dhufe bara 59 kaasee jedhama. Gara Horroo Guduruu keessatti naannoo Amuruu Jaartee jedhamutti wangeelli jalqabe. Sabooddee Horroo Guduruu keessatti immoo naannoo Haaratoo yookiin Jimmaa Gannati jedhamutti wangeelli achitti babal'ate. Sabooddee immoo bara 1963 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Wallaggaa warra magaalaa guddaa Naqqamteetti wajjin waldaa mul'oongeelii kan jedhamu tajaajila waldaa mul'oongeelii የሙሉወንጌል የወንጌል እንቅስቃሴ kan jedhamu jechuudha. Gara magaalaa Naqqamteetti dhufe magaalaa Naqqamtee keessatti socho'u immoo waldaa mul'oongeelii Naqqamtee bara 1966 akka seenaa waldaa mul'oongeelii dubbisnee ilaalleetti bara 66 waldaa mul'oongeelii Aaxibiyaa taate yookiin waldaa guddattee taate. Yeroo sana jalqabee egaa hojiin wangeelaa babal'inaan deemaa ture. Sana keessatti egaa amma obboloonni keenyaas fuuldura keenya kan jiranii akkasumas immoo yoo carraan meeshaan nu sirraa'ee yoo ollanii bara 1964 kaasee hojii wangeelaa kan irratti qooda kan qaban obboleettiin keenya wangeelaawii Kuriibbaachoo Gabra Mikaa'el akkasumas immoo abbaa warraa isaanii Paaster Mangistuu Gizaaw akkasumas immoo nu gidduu kan jiran as gidduu kan jiranii obboleessa keenya Abdoo Aliyyuu. Assalaamu alaikum. Kanaaf obboleessi keenya yaa'u hawaasa sana keessaa dhufan waan ta'eef kanaaf kanaan dubbiseen isaanis bara 1964 gara gooftaa dhufanii sabooddee bara 1967 immoo waldaa mul'oongeelii Naqqamteetti cuubamanii miseensa waldaa mul'oongeelii ta'anii waldaa mul'oongeelii keessatti kwaayerii isa jalqabaa keessatti hirmaachaa turanii faarfataa jalqabaati. Egaa jaarsaaniiru amma dulloomaniiru manguddoo ta'aniiru. Yeroo sanatti egaa kwaayerii jalqabaa keessadha. Akkasumas waldaa mul'oongeelii keessatti immoo diyaaqonummaan tajaajilaa kan turanidha. Kanaaf obboleessi keenya seenaa bara sana ture maal akka ta'e amma tokko nu ibsu nu qoodu. Akkasumas immoo soortuu Taayyee Tasfaayee fuuldura keenya kan jirani gara waldaa mul'oongeelii Gimbii naannoo Gimbii barsiisaa ta'aniitu hojjetanii isa duras immoo baruma dargaggummaa achitti gooftaa fudhatanii achitti tajaajilaa turanii bara 1975 natti fakkaatuni. Gara 84 gara magaalaa Naqqamtee dhufanii magaalaa Naqqamtee keessatti immoo waldaa mul'oongeelii jaarsummaan tajaajilaa turanii dura buutuu waldaa mul'oongeelii Naqqamtee turanii. Akkasumas immoo fuuldura keenya kan jiranii obboleessa keenya Gaashimbaaboo Deeddee isaan immoo bara 1970 keessa gooftaa fudhataniiru. Waldaa mul'oongeelii Naqqamtee keessatti immoo baay'ee tajaajilaa turanii. Gaashimbaaboon durataa waldaa mul'oongeelii Naqqamtee jedhamu. Naqqamteetti amma Naqqamteetti haasofna. Bakkee jaamaa qassoo dargeetti inni amma kan haasofna. Naqqamtee waliigalaatti haasofna. Kanaaf obboleessi keenya achi tajaajilaa turanii. Amma gaa Waaqayyo isaan gargaaree baay'ee maanguddoo ta'anii umuriidhaanis Waaqayyo umurii dabalee fi ayyaana dabalee fi har'a ga'aniiru. Mee obboloota keenya baga Waaqayyo kanaan siin ga'eedhaan hime. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa waldaa mul'oongeelii Naqqamtee irratti xiyyeeffannee haasofna malee waldaa mul'oongeelii akka waliigalaatti miti amma. Kanaaf warra jalqabaa turan keessaa obbo Abdoo Abiyyoo wajjin jalqaba isaanirraan jalqabaa seenaa bara sana ture xinnoo ishee akka isaan nuu qoodanii isaan wajjin haasofna. Obbo Abdoo kan hin gaafadhu bara 1960 keessa 61 amma 69tti akkasumas immoo 70 kaasee amma 79 keessatti magaalaan Naqqamtee keessatti tu waldaa mul'oongeeliin baay'een babal'atiin dura maal ture maal fakkaata ture magaalaan Naqqamtee haala wangeelaan ija wangeelaan gaafa ilaaltan. Ani jalqaba gooftaa kanan fudhadhe baakoo Makkaan Yesuusii keessatti
barataa kutaa 8 ta'ee tanii bara 1965 jechuudha. Gara gooftaa kana dhufe immoo amantii musliimaa keessadha. Maatiin koo karaa abbaa koos karaa haadha koos amantii musliimaa hordofaa kan turanii dukkana keessa gara ifaatti Kiristoosiin fudhadhee ce'ee mucaa waaqayyoo ta'ee waaqayyoo abbaa koo ta'ee ergasii booddee gara Naqamtee kana hanan dhufe bara 1967 gara dhumaatti gara ji'a adoolessa keessaa garuma muluu wangeelii Naqamtee hanan waaqeffannaa jalqabee dhuma 67 irraa jalqabeetu dhuma 67 irraa jalqabeetu yeroo isheen akka waldaatti hundoofte yeroo sana hin turre garuu carraa argadhee wangeelaawii warra yeroo sana muudaman yeroo waldattiin gara waldaatti guddatte wangeelaawii ta'anii muudamanii obboleessa keenya Geetaachoo Himar Dr. Geetaachoo Himar bayyana guddataa booddee immoo ture immoo yeroo sana kan hin turre Itichaa Nagaasaa kan jedhamu isaanii wajjiniin jalqaba sagantaan maatiin mana amantootaa keessatti gaggeeffamaa akka ture beekamaadha. Warri wangeelaawii kun immoo mana qabaleerraa kiraayii fudhatan isaanii wajjiniin waggaa 2 walakkaa isaan wajjin dhee waa'ee waldatti seenaa ishee hamma tokko dubbifannaarraas warra yeroo sana turaniirraas dhagayeera. Akka waldaatti hundoofte bara 1966 isa wangeelaawota warra jalqabaa duwwaa utuu hin ta'in jaarsolii warra jalqabaa hanmoolii wangeelii kan ta'ani isaan nan beekaa. Diyaaqonii warra ta'anis yeroo sanas tajaajilaa warra turani nan beeka. Jaarsolii warra jalqabaa yeroo waldaan gara waldaatti guddatte Mangistuu Gizaaw Asraat Zarihuun an jedhamu sadaffaa immoo Taklee Dhiinsaa kan jedhamu akka ta'an nan beeka. Nan dhagaa yeroo sana jiraachuu baadhu isaanis immoo tajaajila isaanii argee wal duukaa turre. Yeroo sanatti immoo diyaaqonii kan ta'an Shawaan Gizaaw Lulee an jedhamu Asraat Zarihuun an jedhamu barsiisaa haadha Paaster Kuribbachoo Gabra Mikaa'el kan ta'an aaddee Daashee Nagarii isaaniinis nan beeka qaamaanis nan beeka. Sagantaas mana isaaniitti hirmaadhee beeka. Egaa jalqabatti waldattiin kuni gara waldaatti kan guddatte waldaatti hundooftes paastariin keenya Paaster Fiqaaduu Ofgaa dhiifama. Paaster Fiqaaduu Ofgaa isaanii kadhannaadhaan warra harcaanii turanii amantoota walitti qabanii gara sadarkaa waldaatti akka guddisan nan beeka. Paaster Fiqaaduu Ofgaas isaaniinis qaamaan maatii isaanii wajjiniin nan beeka. Akkaataa kanaatti hundooftee gara waldaatti dhuftee jedhee tanan dubbadha. Asirratti mee abdoo waan tokko ifa akka tunuu gootan hin barbaadna. Keenyaaf Paaster Fiqaaduu kaasaa turtan amma. Paaster Fiqaaduun manni isaanii gara Tiinfaa kanadha. Maatiin isaanis tokko tokko waldaa muluu wangeelii naannoo Tiinfaatti dhaabbattee jalqabdeedha. Tokko tokko immoo lakkii asii naannoo New Generation boroo mana kiraayii fudhattee jalqabdeedha. Tokko tokko immoo naannoo amma Ihaadig Gaaraash kan jedhamu naannoo sanatti jalqabdeedha. Seenaan tokko tokko gaafa dubbatamu. Mee waldaa muluu wangeelii yeroo sana turte eessatti akkuma meettanii Paaster Fiqaaduu Ofgaan yeroo sana bara 1964-65
naannoo kana dhufanii hojii wangeelaa hojjechaa akka turan dhaga'ama. Mee haala jirtu gabaabsaati ishee nutti himame sabooddee gara boolataatti dabarra. Dhugaadha. Isaanii horroo kana keessaa Paaster Mariid faa wajjiniin duraan dursanii tajaajilaa turanii yeroo booddee gara Tinfaa dhufanii maatiin isaanii naannoo sana wanta turee fi isaan achi turani. Akkan odeeffannoo qabutti achitti akka hibratiittis sagantaa dhaabbatanii Tinfaatti tajaajilan iyyuu asitti Naqamtetti garuu Taklee Dhiinsaa faa warri kaanis warra duraan dursanii warri turani amantoonni waldattii kana akka hibratiitti han turte gara waldaatti akka isheen guddattuu fi yaada isaanii fidanii isaaniifis immoo Waaqayyo fuulduratti kadhatanii Paaster Fiqaaduu jechuun baay'ee nama kadhannaati. Nama baay'ee Waaqayyo fuulduratti kadhatanidha. Waaqayyos immoo han isaan dhaga'uudha. Kadhatanii yeroo sanaa isaan asuma magaalaa kana keessatti bakka isaa sirriitti baruu baadhuyyuu asuma Naqamtee keessatti akka waldaatti warra jaarsolii sila isinitti himee diyaaqonaatti qabatee wangeelaawis muudanii asumatti akka hundooftedha anan beeku'an anan dhaga'ees. Baay'ee galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu. Tarii Paaster Mangistuun onlaayinii galan hin galleme. Jaarsolii waldaa jalqabaa isaan ture jedhamee fi tarii waa yaadatan qabaatan jedhanii mee obboon baaboon waan itti nu dabaltanii akkamitti bu'uureffamtee eessatti bu'uureffamtee bara kamii kan jedhu waanuma yaadattan waan isaan dagatanii tarii kanan dabala waan jettan mee. Isa kanarratti illee waan ani dabalu hin qabu. Dhufanii nu tajaajiluu isaanii hin beeka guddatti Gimbiitti amma obboleessi keenya Bayyanee Guddataa 67 dhufeetu achitti nu tajaajila. Haalli bu'uureffamuu kanaa egaa xinnoo ishee akka yaada isaa wal jalaan taane Gaash Fiqaaduun fuulii kan tajaajilutti ka'anii ergii pooliteeknikiidha 69 eebbifamanii achi dhufaniiti kan isaanii fuulii tajaajilanii siddatiin cimaan ari'atamni iyyuu irratti ka'ee yeroo sana isaan 69 eebbifamanii pooliteeknikii Bahar Daarii achi isa eebbifamanii hojii mootummaa waa tokko jalqabanii ta'uu fi didee achumaan gara ji'a baay'ee Finfinnee mataanii achi dhufanii Tinfaatti sagantaa jalqaban. Waldaan Mulu Wangeelii yeroo akkasii jechuuf yeroo sana amma bu'uureffamtii achumaan tasa balleessaa mootummaan. Kanaaf stable taatee lafatti atbiyaa taatee adeemte lafa jedhamu iddoo tokko iyyuu hin jiru. Godhi keenyas akkasuma. Hojjetaa mootummaatii namni yeroo guutuu laate hin jiru. Battaluma siddatiitti kaasuu yeroo cinqan jijjiirra gaafateetu hin deema. Isaanis immoo dimooshiiniidhaanis hin jijjiiru. Amma nu biraa obbo Dhufeeraa Ayyaanaa waggaa tokko isaa 65 nu jalqabsiisee battalumatti ka'anii dhiifama maqaa namaa yeroo hunda'ummaa Koloneel Gammadaa Tuuchoo as jiru isaa yeroo sana shaamballiidha. Yatta abbaa tonanii dhufanii namicha hin qabanii asii jaajjiitti jiran bara 66. Hin danda'amu waldaan yeroo akkasii jechuun nama tokkotu hafaa lamatu hafaa akka kanaan adeemaa ture isaa kan Naqamtee warra jaarteedhaa dhufeedhaami achitti kan jalqaba lafa bu'e Waaqayyo jedhamu jaartee jaardagatti Waaqayyo gabbu'e jedhama bara 61 barreeffama taayippiidhaan barreeffame'an gaafan gooftaa fudhadhee 65 godatti fidanii naa kennaniiru. Isan dubbisee Makuriyaa Mulugeetaa Taaddasee Naga'oo barsiisota isaan irratti kan ibiddisuun qabatee egaa dur immoo beektu sagalii fas dhufu awraajjaan 3 malee hin qaban mana barumsaa. Yeroo sagal as dhufanii isaan fidanii abidda sanaa qabsiisuutti ka'anii asitti. Kanaaf iyyuu 63 iyyuu jalqabameera inni sun isa bu'uureffamanii waldaa ta'u. Waldaa ta'es waggaa tokko iyyuu hin turu jajaabu hin turu. Alasuma immoo tamsaasu akkas ture. Garuu foormaalii 66 sanadhaa bu'uureffamuun gara 63ti.
gidduudhaan akaastanii ga'anii yaadumatti dabalinaan jennaan. Asuma gaashtaayee irraa tuun deemiin dura gaashtaayeen mee akkamitti gara gooftaa dhuftanii gaashtaayee dargaggoota amnaa gara gooftaa dhufaniifis barumsa akka ta'u gabaabsaati akkamitti gara gooftaa fudhattanii mee nuu himti. Ishee gara gooftaallee dhufuun hin danda'amu isumatu gara namaa dhufa. Gola keessa iddoon taanee nama barbaada. An akkanaa galutti hayimaanotii warra kootiin ortodoksiidhaa bu'uura guddaa naa ta'eera. Ijoollummaadhaa kaasee maaliif harmeen koo baay'ee jajjabeessiti firoonni ishee qeesiidhaa yeroo filsataasa naasee keessaa guyyaa 15 abbaan koo sirriirra ciisa. Iseen garuu kusaayee haftee lafa kana qoddiroo haftee halkan nu boosisaa bulti. Maayinniin jedhaan maaliif kanas ciisnu? Maali gooftaa Yesuusin akka hattuutti dhiphisaniin hin garafaniin hin ajjeesaniin kanaafas ciifnaanaan jetti. Hin boonya dachaane. Maaf akkas godhanii? Ammaalan beekaree warra hamootota akkas godhee akkasiin gidirfame jetti lafa sana ciifna. Laphiin koo baay'ee jijjiiramaa deema. Hin boonya. Halkan gooftaa kana maaf akkas cinqanii hin boonya hundi keenya ijoolleen obbolaan koo haadha keenyatu akkas nu boosisti. Booddee achumaan manni barumsaan jiru naannoon koo baay'ee iddoo rimootiidha. Aanaa dhaquuf iyyuu sa'aatii 8 deema. Abbaan koo lakki ijoollee barsiifne dhee qeesii qaxaree nuu fidee uummata gamteesseetu daasii ijaaranii qeesiin fidala barsiisuutti ka'ee fidalli sun dafee umanaa galee gaafa naa galee waan an dubbisuun barbaada. Booddee warra shaqaxa gurguranii gabaa keessaa bira naqee Maatiyos Wongeel jedha. Malaakii irratti kaasanii keessi isaa garuu Maatiyos Wongeelii guutuudha. Saantima 3 gurgura 15dhaan. 15 isan bitadha. Isammoo sukkuumeen fixa baqa. Achi immoo kan biraa immoo hin jiru jedheen barbaada. Luqaasis jira, Yohaannisis jira. Malaakiit irra jira garuu wangeelichisuma sana. Ituun kana dubbu lapheen koo na jijjiirame. Ollaa dhaqee buna dhugu. Nama hamatu isaanoo hin naqwan hin jedha. Lafa sirbaasa ijoolleen natti baadiyyaadhaa sirba lakkii baakoo cubbuudhaan jedha baqa. Booddee immoo waa'ee taabotaan gaafadhe haadha koo maayinni inni baatanii deeman kun hin jedha. Maali waaqaam dhiisatti maali maqaa isaa kaastaayetti. Waaqni akkas taanaan maal lafaan dha'ee yeroo aaru cabsanamii. Waaqni akkas hin ta'u innan dubbisee waaqni kun guddaadha jedha. Ani dubbisee fixeera aluma sana koo fidalli waan naa galee fi booddee haati koo dhiisnaan jetti. Ani immoo ijoollee fuudheen xaawulaa fuudhee minxaafiitti mareetanii xilaanarra qabaa hidheetanii ijoollee hin taphanne. Wayyoo bakka akkaasitti buuseetti. Maal kunoo maali wanti namni baatu hin ta'u jedhaan. Kanumaan laphiin koo jijjiiramaa adeemee booddee mana barumsaa isa kan mootummaa aanaa Nagashanii nan gabaabsaa achi ja'an fixee bara 64 torbaffaan dhufee gimbii gale. Akkuma sanattan jira ortodoksummaa koo nan eegaa isa roobii isa jimaataas garuu immoo taabota ittiin amanu hin ta'u kun waaqa maaliiti? Waaqni kun guddaadha. Iji namaa hin argu. Inni hundaa danda'a malee akkamitti waan namni baatu hin jedhaa. Ituun akkas jedhee kanumaan deddeebi'uutu namani dur biyyatti nama guddaadha hangafa kootii kwaasiitu taphatuutu aanaa keenyaa barataa ture ala sana inni kutaa 6 barata fakkaataan kutaa 2 baradhaa hin kufe gaaf tokko fuudhanii biyya sana balleessan 65 kutaa 8 baradhaa magaalaa Gimbii keessatti natti dhufe. Nan dubbisee maal baramma kana eessa turtee dheetan gaafadheen qoysuutan sitti maa'e. Egaa ituma akka jedhu immoo waan jalqabdeetti maatiirraa fagaannee jiraanna mana kiraayii teenya ijoollee wajjin biyyi keenya immoo biyya kaash kiroopiiti saantima naa ergu shoonan gambade kottu gaa dhaqee tan daadhii sii bitaan jedheen. Daadhiin sii bitannaan lakki maal abbaa koo daadhii maal godhunaan jedhe. Maarreen naani kunoo shaayinaa bitti kan barataa shaayiidhaanaan jedhe. Mana shaayii immoo guyyaan isaa guyyaa sanbadduraa ture warra gurraachatu dhufee gabaa nagadu. Mana shaayiin akkas kunoo na agarsiisu jarata cimuuta.
nuuf hin ajaa isaanii fi qibaatii isaaniiti wanti isaan dibatanii foolii qabu lakki lakki achi nan hin jedheen dhiisi isaanis nama kottu naan jedhee achi linnee shaayee tuba nu dubbisiisuun dhugee kottu gaa yeroo qabdaa gaa sittan himaa naan jedhe na fudhatee jala tokko ka'e waa'ee gooftaa Yesuus natti hime tokko lama jedhee attamisi galeeraa maalanoo dubbisaan ture falasaa waan isaan beeku malee dubbisaa tan ture hin jedheen maarree kottu kanaan jedhe gimbii xeenaa xaabayaa boroo nageessee mana guddaa tokko nagashi abbaan mana kanaan dhufa ankaraan deemaa amma garuu ammasumatti maaloo hin fudhattu ree gooftaa kana naan jedhe maaliif baakoo nan fudhadha malee anoo nan jaalladhaa yeroo hundumaayyuu natti dhaga'amaa anoo nan jaalladhaan jedheen achumaan harkanarra kaa'ee naa kadhatee sa'aatii 10tti biiroodhaa ba'anii gaash dhufeeraa ayyaanaa isaan jechuun nama health college isaa bahar እንትና ጎንደር ዱሪ በረተኒ ጤና ጣቢያ ሰነ ኦገኑ ሻምቡዳ ዲሞሽን ዳን አሪያተመኒ አችቲ ጅጅራን ግንቢቲ ሰነን ዱቢሴን ማል ሊሳምቤ ካን ጀዴን ሰልፊ ረቲ ዱፈኒ ዋይ ዱኩ በደደርባ አለካን ኑቲ አሰው ኑቲሙ ባዬ ጀንትሊ ደነመቲ ቶሉ ኑቲና አሰው በቃ ዱኩ በደደርባ ከሲ ማል busaan jiraa mallattoo adda addaa kana naannoo keessa meessa kattaanu jedhu isaanuu beekan jedhe asmaanii wal barree naa kadhatanii irra deebi'anii egaa sanbata guddaa waaree booddee dhuftanaan jedhanii battalan sanaa fudhadhee gammadee amma gaa matsaaf qudusii immoo isaan argadhaa jechuutan ka'e mana shaayii olompikii tokko jira beekamaadha shaklaa sirbisiisu achi qursii kontiraata nyaannaa nyaata moo hoteelaa nyaanna hinna yeroon hoteela jedhu foonni 40 saantimiidha fuuliin isaaniin tokko speeshaliin 25 saantimiidha inni taraan immoo 15 saantimiidha kanaaf qursii achi nyaadha nyaata moo hoteelaa nyaadha shiroon immoo 25 dha xaafii adiini achiin galmeessee nyaadha mana Tigrootaatu jira hoteela tokko kanaaf iyyuu mana shaayii sana dhaqe gammadaan jira gaan magaalaa keessas gammadaan deema matsaafa kana isaan argadhaa isaan hin gaafachuun irra ture hin gaafanne tun deemu mana shaayii sana boroo kosii gadara namichi mana keessa gaafa haruu kakuu haaraanii buburreen tokko ba'eera boorrajjii buburree tokko bal'aa isa fuudheetu maramaasaa bakka marame qoncoorrataasaa gadi hara gaafa ilaalu addis kidaan jedhe maayinni kun jedhe balleessi beekan warra misiyooniiti naan jedhe qoyin jedheen nan fuudhee galeen qassedhee carqiin irraa miicee nan tokko se kaawuyyaadhaanii matsaafattan deeffadhee isaanan itti jalqabe kiristinnaa gara gooftaa kan hin naqee kanaan ture gooftaa fagalatu gaafa dubbisuutti qabu gaa maalan isiniin jedha gaash dhufeeraa biran naqaa isa moo 66 gaanu jalaa kaasan isa keessan litu kamitti gooftaa argatteedha kan isin gaafatanii achi kaasaniitu jaajjitti arganii inni xabiyaa keessaa kutaa tokko na hambisaa fi jedhee gaaddisaa dhufeeraa jedhamaa obboleessa kaadhimaa isaaniiti achi kaa'an inni akka namoota jiru'an jajjabeessaniif achi kaa'anii deemanii egaa akkasittiin gooftaa arganne warri kaan yeroo ergaa higher education join godhanii booddee hin dadhaban warri dura afuuraan guutamanii maqaa dha'uun barbaachisu obboleessi kun baabuun beeka doonjoo faarmaasii beektaa sabanatti dhufe doonjoo jechuun doonjoo gaa'oo waaqa sanyii gimbiiti nama gooftaa fudhatee nu dura abidda ta'ee boba'eetu gaafa yuunivarsiitii join godhu waa gaafa dhaqeechi galu gooftaatti dadhabee faarmaasistiidha hojii guddaadha maqaa isaan na'u gaafa dhufee asitti doonjoo gaa'oo hidhee banate namni dura abidda fura qulqulluutiin guutame maaliif waa'een dargii cinqiidha as morma kana nama qabu akkas ture gaa waa'een gara gooftaatti dhufu kooti walitti buufadhaati namatti tola baay'ee እሺ ጋሽምባቦ ብረን ፋ ጋሽምባቦ tarii sila gaashtaayeen dubbachaa turanii bara 959 amajjaatamii tokkotti naannoo
አሙሩ ጃርቴ እግዚአብሔር ወረደ ከንጀሩ ሪቫይቫል ture እኔ ሞዴሎኒ ከሰኒ ናኖ ሰነዳ አቤ ዶንጎሮ ናነ ደሙዳ ከናፊ ጥኖ ወልት ሲቀዋንቴ ፊ ሜ ዋንሰና ዳጌሰኒቱ ከንቱሬ አከሚት ሞገረ ጎፍታ ፍዳቹት ዱፍተኒ ጀማር ሜ ገባብሳት ነው ቲማ አታው ጎፍታፍ ገለና ተው ያው akkam buleessi koo taayeen jedhe dhuguma gooftaatu gara namaa dhufee nama barbaada malee namatu gooftaa fudhata miti gooftaan garuu nama barbaada ani gooftaa kanan fudhadhe 74 kanaaf seenaa amma hundeeffamuu wangeelii adda jedhu erga dhufnee booddee malee akkamittiin gooftaa akkam fudhadhe yoonaasee wayya isa dura garuu waayin amuruu waayin jaartee abee dongoroo keessa iyyuu jira namoonni jiru abee dongoroo keessa hin dhageenya yeroo sanuu waxaatota ani andaa'u umuriidhaan xinnoodha waxaatota yeroo sana immoo yeroo dargiiti gurraan dhageenya yeroo gurraan dhageenyu pheenxota jedhu warra misiyoonii jedhu gurrumaan dhageetti jibbanan hin beeknu waa'ee isaaniitti siiquus hin barbaannu ture kanaan otoo jirru dargaggeessa ta'ee otoo hin jiru ayoomaa isa jedhamu durbeetti ayoomaa keessatti hirmaadhan xinnoo ta'ee namni immoo jiru naannaa keenya wangeelaawiin jaarsa waldaa kan turanii ergasii kan walitti deemne jiru turanii ayoomaa sana keessa taa'een waayin pheenxee waayin maxxee hayimaanootii yeraasamu gaaffii jalqabaa natu gaafata waan an gaafadhuufi garuu hin beeku ergasii dhugaanaa ba'u boloonni amma dhuguma si keessaa dubbatame waanti sunii naan jedhu yaadadhuan akkaataa kanaan an beeka waa'ee mulu wangeelii makaana Yesuus minaamito hin ta'in misiyoonii kan jedhamu beennan ergasii yoo tokko kanaan jirru 12 amman fixutti hinuma dhageenya akkama jedhame jaarteedha dhufanii shaambutti ijoolleen hin kadhatu jedhu sup jedhu Yesuus isa jedhan sana akkas jedhu biyya keenyatti sup jedhu Yesuus isa jedhan sana akkas jedhu kanaan otoo jirru 12 ergan fixee booddee akkattiin gara gooftaa dhufuuf ka'een sinitti hima 12 ergan fixee መሰረተ ትምህርትን ዘመቴን ዘመቻ መሰረተ ትምህርት ሞቱማኑ ዘመቺሳ ቢዩማን ዳላዴትን ዘመተ ብየ ዳላዴትን ዘመቴ ወጣቲ ኬሰን ጅራ ደርገጌሰ ኬሳ ኮሬ ኬሰቲ ነን ተጃጅላ ኩዳለመ ፊጤራ ነምኒ በረቴ ጋ ኡኑ ዱራ በዳን ጅረኒ ጅሩ አንገፎኒ ኬኛ ገሩ በዳን ጅረኒ ማሊፍ ቤካን ኡኑ መዳ ወረ ኬኛ ዋን ጅረኒ ሲነገኝ ማሊፍ የሮንሳ የሮዋን አብዮቲቲ ዋንቴፍ ጎፈሬን keenya garas sana gaa waaqayyoon jiru jedhanii nu barsiisaniiru warri waxaatota nu barsiisan warri dargii jechuudha waaqayyoon kan jiru qilleensatu walitti qabamee jira inni sin gurraacha argitan kun qilleensadha malee duumessadha malee humtuun jiru nuun jedhu sanatu keessa koo jira anani fudhadheesisa maaliif abiyooteenyaa waan an ta'eef jechuudha karaa gar tokko immoo warri keenya ortodoksiidha harmeen koo mana qaalluu sin dhaqxi achi sin dhaqnaa isa kana sin dhanna kanaanatu jiru masarata timirtii sana gaafa zammanneennu sa'aatii tokko deemee barsiisee deebi'a magaalaa jirru keessa yeroon dhufu immoo warra keenya bira aannan dhuguun naqa iddoo kaampii keenyaati gaaf tokko daboo wayiitu jira ollaa dhaqnee irrachi otoo haasaanii jaarsoliin abbootiin keenya dargaggoon nama si'anaa na dhaggeeffadhaa sirriitti abbootiif harmoolii hangafoota dhaga'uun yookaan dhaga'uu dhiisuun maal akka inni miidhu isinitti himuu barbaadeen akka ittiin gooftaa fudhan isaantu ijoolleen si'anaa waaqayyoon jiru jettu nuun jedhanii nuu kaasan eeyyee meerre waaqayyo eessa jira nu argisiisaameen jedheenan daboo keessa taa'e inni gubbaa kana akkasittiin ol ilaaltan gurraachi kun ikkoo duumessa malee waaqayyoon jiruun jedheen jaartiin guddoon tokko jiru
hiriyaa harmee koo abbaa koo fa'i amaatii warra mana sanaati akkas jedhanii abidda gararraa taa'u na ilaalaniiti ilaamee ilma koo baaboo naan jedhani. Dubbiin kun lammata afaan kee keessaa hin bahin. Jiras hin jedhiin, hin jirus hin jedhiin, akkasumatti jiraadhu naan jedhan. Ba jedheen tuffadhee dhiiseen. Garuu waan sin dhibu akkama taayyeen jedhe beeta kiristaanii ortodoksii tokko immoo jira karaa nani dabree barsiisu. Sa'aatii tokko deemeen barsiisan hin jedhe. Ganama yeroon darbu ammattabeen darba, sagadeen darba. Galgala yeroon dhufu sagadeen deebi'a. Garuu Waaqayyo immoo hin jiru jedha. Naan galle waansaa. Kana jedhee booddee namoonnis dhagahanii waansaas wallaalanii natti gaddaniiru natti fakkaata. Ergasii gaafanii dhaga'u isaanis gooftaan beekanii waa'ee Yesuus hin beekan garuu waa'ee Waaqa akkasumatti waan sodaatanii fi gaddaniiru afaanan akkas jedheen ji'a tokko gaafa ji'a tokkoffaa an dhukkubsadhee sireerra hin jira. Qorrana dheedhanii kana waraanaa bakka sireerraa ka'uu hin dandeenyan. Akka warra keenyaatti kilinikiin naannaa keenya jirutti na akkamsiisaniiru, hospitaalatti na akkamsiisaniiru, amma Finfinneetti na geessaniiru, mana qaallus na geessaniiru. Waan tokkoyyuu fayyina hin arganne. Garuu naqadheera yeroo sana ilma hangafaa nan ta'eefi warri keenya umuriin isaanii xinnoo erga deemee booddeen dhaladheera. Naqadheera waan na dhukkubuuf du'uuf waan an ka'eefi Finfinnee na geessanii yeroo deebi'ee mana dhufu na dhukkuba deebi'ee. Naqqamtee na fidanii yeroo deebi'ee dhufu na dhukkuba deebi'ee. Fayyinni hin jiru. Mana qaallus na geessanii yeroo deebi'u mana dhukkuba. Namni dhukkuba sana argu hin jiru. Otuma kanaan jiru fuudheetaniin mucaa tokko iddoo koo warra koofillee akka buutu godheetaniin fuudhaa jedheetaniin warra keenyatti himee nan fuudhe 73. Maaliifi fuudhee dhala tokko argadhee du'uuf hin fuudheen. Gooftaan garuu yaadni isaa akkas miti. Ergan fuudhee ji'a ja'aatti immooyyuu diploomii argadheen Finfinnee deeme. Egaa ni dheeraadha baay'eedha. Diploomii sana dhabdinaan jedhanii daganaa dhufee as naqqamte ga'ee hanxeenaa kana fatanamee gaafan jedhu immoo gooftaan Addis Ababaatti na deebise waan na barbaaduuf jechuudha. Gaafan mana hikiminnaa galu natsaan akka mamaa baqqaa fayyuu kootiin jedhe. Garuu fayyuu hin dandeenye. Torbee keessaa guyyaa 2 yoon baradheedha dafinoo amma jimaataatti. Himan dhukkubsadha. Hakiimiinis nan uffeera. Namoonni kiristaanonni garuu jiru pheentonni. Narsoonni jiru tamaaronni. Nutti dubbachuu sodaatu. Nu immoo itti qallanna malee waa'ee gooftaa kana nu hin galu. Amma isa booddee hakiimonni nan uffaniiti gara mana kiimii ayimiroo hikiminnaa kifiliitti riifeer na godhan. Ani immoo sammuun koo fayyaadha. Lakkaa wadaroo gooftaan ittiin hidhe eenyuyyuu hiikuu hin danda'u. Amma achi dhaqeen kutaa sana keessa jala taa'ee dadhabeen dhiisee nuffeen kaardii koo fudhadhee deebi'ee gaafan dhufu immoo 3 taanee doormii tokkotti galla. Narsittiin isheen gooftaa qabdu tamaariin barana eebbifamuuf jettu isheen immoo garatti gooftaa nutti himtu wallaalteetti maadha siister kun jedheen gaafadhe kaardii koo itti argisiise. Amma na ilaaltee saayikaatiriik fiizishaanitti riifarii si godhanii naan jette. Maal jennaan sammuun keessi dhukkubaa naan jette nan dhukkubuun jedheen. Isa booddee baay'een gadde nan boo'e. Maaliif jettennaan namni dhukkuba koo naan argine fayyuu hin dandeenye ani immoo fuudheen deeme gaalaalaa jedheen nan boo'e. Amati gooftaa Waaqayyoon beektaa naan jette een jedheen. Yesuusiin beektaa naan jette. Hin beeku. Egaa akkuma silla taayyeen jedhee qas jettee natti himte egaa. Isheenis immoo kaansarii dhukkubsattee kaansariirra fayyiteetti. Gooftaatu fayyisee yeroo sana Paaster Daani'eel fayyitu tajaajila rivaayivalii Paaster Daani'eel fa'aa keessa. Amma yeroo sana natti himte histirii ishee akkasidha waan ta'eef kottu gooftaa kana mokkorii yoo fayyiteen fayyita gooftaan si fayyisaa naan jette. Waaqti akkasii jiraayiin jedheen naan jette. Nageessiin jedhe bakka. Naa qaxarte
ጓደኞonni koo warri na wajjiniin jiran sadan isaanis mee sanbaaboo fayyisuu sana ilaalladhanii isaanis gooftaan qabanii eessa dhaqnaa Beetel Makaana Yesuus nu geessan. Jimaata gaaf tokko galgalaa jechuudha. Achitti gaafa naqu piyaanoon rukutamu faarfannaan faarfatamu hundumtuu na boosisa waan isaan beekan. Sagaleen dhufu na boosisa. Himan boo maaliif nan dhukkubsadha waan ta'eef du'uuf hin jedha waan ta'eef jechuudha. Ergasii booddee sagalee waaqayyo nuu hidhanii gaafa deemanii warri reefu haaraa dhuftanii hudduduubatti hafaanuun jedhanii hudduduubatti nafee sinii kadhannadhanii dhaqanii nu jilbeeffachiisanii jilbeeffanne gaafa dhaqanii harkarra kaa'anii namoota hin iyyuu lafa dha'u nan sodaadhe immoo deebise. Anaan dhufanii naa kadhatanii egaa yeroo sana irratti nan raawwanye bormoo deebii kottu naan jedhan nan galee gagammadaan galee waan isaan beeku. Akkatti gooftaa fudhatanis yeroo sana hin beekon. Gooftaan fudhachuu koon beeka ergaa yeroo sanaa jalqabee ijoolleen narsoonni baratanii warra gooftaa fudhate sadan keenya isaa gaaddanyoonni koosiin fudhatanii ganamas galgalas guyyaas qaniitti wal furanii dhufanii waa'ima fayyisuu gooftaa nutti himu. Otuma jennu akkama buleessi koo taayyeen jedhe macaafa qulqulluun qabnu. Kaawunsilii na godhu naa kadhatu waan ta'eef ergasii itti deddeebi'ee maqaan Yesuus sanatti. Egaa akka gootu harka kee irra kaayii kadhadhu ati maqaa Yesuus Kiristoosiin hin fayyita namni siif kadhachuun barbaachisu naan jedhan. Ishiin jedheen macaafa immoo dubbifadhu naan jedheen ennaan hin qabuun jedheen. Matsaaficha amma hundimtaayyeen jedhe isa shumburicha sana ka giraacha wayii tokko amma kanaa gaa addis kidaaniidha naa kennan. Fudhadheen galee gammada waa'ee pheenteetti namni nama jibbaa hin tasaddadaan beekon. Dubbisuutti hin gahe. Nan dubbisaa isa buleessa keenya taayyeedhaan harmeen isaanii boosisanii ani immoo seenaa Yesuus otuman dubbisuu Yesuus Kiristoosiin akkas godhanii masqalii irratti fannisanii mismaaraan harka isaa miila isaa waraananii ajjeesanii gaafa jedhu siqsiqeeman iyyee boo'e bakka. Maaliif akkasittiin ajjeesuun jedhe. Otuma eenyu gooftaan kun itti dhandhamataa dhufne hin kadhannaa. Gaafachii na dhukkubuutti ka'u harkarra kaa'een kadhadhaa hin bada. Otuma jennu macaafa qulqulluu ishee walittiin addis kidaanii fi biluu kidaanii ishee gabaabduu xinnoo ishee kiisii birrii 4 hin bitadhe gaa. Birrii 4 isheen hin bitamti yeroo sana. Isheedhaan otuma jennu waggaa lamaan koo baradheen fixee felooshiippitti dabalamnee achii bakka jabaataa deemnee gaafa dhunnee as geenyee beegiitti ramadameen. Beegiitti ramadamee gaafa deemu matsaafitti dhiisee deemuun jireenya dhiisee deemuudha. Yeroo sana immoo akka taayyeen jedhe yeroon isaa yeroo ari'atamaati. Macaafa argan jennaan yaa'u mana hidhaa nama gashu saaxinii koo keessaa gaazexaa afeen gaazexaa sana jala immoo saaxinii itti aansee matsaaficha kaa'een ittiin fudhadhee deeme akka namni hin arginetti. Akkaataa kanaan gara gooftaan dhufe. Ergasii booddeen as gara Naqqamtee kanan dhufe gara 79 gooftaa karaa kanaan argadhee isiniin jechuu barbaada.